baga nagaan gara chaayinaalii keenyaa dhuftanii deelii koomboo miiliyoona 5 akkamittiin fudhachuu akka dandeenyu kaardii kamis bituu akka qabnuun isinitti agarsiisa jechaadha. Kaardii kana bituudhaaf deelii koomboo jala seenna. Bakkoota gaaffii sadan kana kaardiiwwan binnu eessattis akka argamanii fi kaardii kamis akka binnu isinitti agarsiisa. Kaardiin keenya inni jalqabaa ispeeshaalii jalaati arganna jechaadha. Ispeeshaalii jala dhufneeti niiw kaardiidha jechaadha. Niiw kaardii jalaati kaardii kanadha jechaadha. Kaardii isa kana gooheedhaan nuni akkuma argitan inni tokkoffaan kaardii isa tokkoffaa arganneerra jechaadha. Kaardiin inni lammaffaan immoo kan nuyi argannu as jalaati ispeeshaalii dhuma jalaati arganna jechaadha. Kaardii lammaffaanii innis kaardii kanadha jechaadha. Kaardiin lammaffaan kaardii kana gooheedhaan nuni akkuma argitan kaardiin lammaffaa arganneerra bitanneerra jechaadha. Eshi kaardii isa sadaffaa immoo kan nuyi argannu azalaati PR tiimii jalaati jechaadha. PR tiimii kana jalaati arganna. Kaardiin dhumaa kana isa otoo isinitti agarsiisin telegiraamii jala gartanii iddoo sarchii kana tuquudhaan kalaqaa community join gochuun irraafatina. Kalaqaa community keenya join gochuudhaan yeroodhaan wantoota isiniif gadhiisnu kaardoota addisii ta'an akkamittiin akka fudhachuu qabdan guyyaatti miiliyoona 5 miiliyoona 1 dabnee waan isiniif gadhiisnu haala salphaa ta'een kalaqaa community keenya chaayinaalii keenya jala argachuu dandeessu. Join gochuun irraafatina. Amma isa gara dhumaa isinitti agarsiisuuf achi gorraa. Kaardiin dhumaa kaardii isa kanadha jechaadha. Isa kana gaabbinnu miiliyoona 5 fudhanna jechaadha. Gooheedhaan nuni akkuma argitan amma miiliyoona 5 fudhachuu ni dandeessa jedha. Miiliyoona 5 baalaansii keenya isa qabnu irratti nuuf dabala jechaadha. Kanaaf teek haa jennu. Akkuma argitan haala gaariitiin hojii gaariidhaan xumurreerra. Baalaansii qabnu isa duraa irratti miiliyoona 5 nuuf ideera jechaadha. Namoonni chaayinaalii kanaaf addisii taatan subscribe to our YouTube channel, share this video with new players. Chaayinaalii keenyas galatooma.